Fedhi biyyaalessaa kabachiisuun itti gaafatamummaa oloo mootummaa fi lammiilee waan ta'eef lammiileen dhimmoota faayidaa biyyaalessaa kabachiisan irratti tokkummaan dhaabbachuu akka qaban dhaamame. Godina Boorana Bahaatti bara kana miseensonni ABO shanii 900 ol ta'an meeshaa hidhannoo guutuu wajjin karaa nagayaatiin galuun himame. Haleellaa diroonii Raashaa magaalaa guddoo Yuukireen irratti raawwatteen namoonni 3 ajjeefamuu fi 37 madaa'uun himame. Kamulitan kabajamtoota daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo irraa oduuwwan galgala kanaaf qabannee ijoo isaanii dursuun eegallee jirra. Jamiilaa Jamaal immoo oduchaan isinitti himaa nu waliin turaa jechuudhaan oduu jalqabaaf filanneetti kan ceenu ta'a. Seenaa humna ittisa Itoophiyaa keessatti humni qilleensaa birmadummaa biyyaa tiksuu fi samii biyyattii weerararraa ittisuuf shoorri inni bahataa turee fi gatiin kaffalame olaanaa akka ta'e himame. Humni qilleensaa hundeeffame isaa waggaa 90ffaa kabajuudhaaf qophiilee adda addaas taasifamaa jira. Bara hundeeffame isaarraa eegalee yeroo yeroon of gahoomsaa sadarkaa hidhannoo addunyaarra geessee waliin tarkaanfachaa akka jiru himame. Akkuma dhaadannoon isaa sameenis keenya jedhu sanattis birmadummaa samii fi dachii Itoophiyaatiif of qopheessaa har'a ga'eera. Kanaanis wareegama waggaa 90 biyyattiif kaffalaa ture bu'uura godhachuudhaan guyyaa hundeeffame isaa waggaa 90ffaa sirnoota adda addaatiin kabajuuf qophii xumureera. Haaluma kanaan guyyaa boruu hundeeffame isaa waggaa 90ffaa humna qilleensaa sababeeffachuudhaan fiigichi guddaan magaalaa Bishooftuutti ni adeemsifama. Fiigichi kun mata duree guddina humna qilleensa keenyaaf humna guutuun nan fiiga jedhuun magaalaa Bishooftuutti ni kabajama jedhameera. Daawwattoota keenya odeeffannoodhuma kanarratti turmaataasnaa Tafarii Gammeen Bishooftuurraa tirarratti kan argamu ta'a. Odeeffannoo dabalataan kennuudhaaf Tafarii akka moolte mee odeeffannoo eebba waggaa 90ffaa isaatiin wal qabatee qophiiwwan jiran maal fakkaatu kan jedhu odeeffannoo dabalataa daawwattoota keenya biraan ga'e. Galatoomii Jamiilaa akkuma ati gubbaatti ibsuudhaaf yaalte egaa humni qilleensaa Itoophiyaa yeroo adda addaatti wareegama fi birmadummaa biyyaatiif gatii olaanaa kaffaluun isaa kan yaadatamudha. Samii Itoophiyaatiis akkasumas dachii Itoophiyaa birmadummaa ishee mirkaneessuudhaaf akkasumas immoo biyya taatee akka biyyaatti of dandeessee akka itti fuftu taasisuu keessatti shoora isaa baachaa tureeti kan inni jiru adeemsa waggaa 90ffaa kana keessatti jechuudha. Bara kana immoo waggaa 90ffaa isaa kabajuudhaaf humni qilleensichaa qophii adda addaa taasisaati kan inni jiru. Haaluma kanaan egaa guyyaa boruu magaalaa Bishooftuutitti fiigichi guddaan namoota 25,000 ol hirmaachise kan adeemsifamu akka ta'e ibsameeti kan inni jiru. Haaluma kanaan egaa atileetonni adda addaa kanneen 700 olitti tilmaamamanis fiigicha kanarratti kan hirmaatanidha jechuudha. Saala lamaaninuu saala dubartii fi dhiiraan illee jechuudha. Haaluma kanaan egaa guyyaa boruu fiigicha kana simachuudhaaf bulchiinsi magaalaa Bishooftuutis egaa magaalaa Bishooftuu koriidaraan magaalaa baay'ee miidhagdee fi faayamte ta'uu isheetiin wal qabatee akka biyyaatti sadarkaa lammaffaa kan qabatte ta'uun ishee kan yaadatamudha jechuudha. Haaluma kanaan fiigicha guddicha guyyaa boruu adeemsifamu kana simachuudhaafis qophiin adda addaa taasifamaati kan inni jiru. Egaa guyyaa boruu ganamarraa eegalee jechuudha. Naannawa waajjira muummee humna qilleensa Itoophiyaa tittirraa ka'uudhaan naannoo hora harsadeetitti kan imalu fiigichi guddaan kan adeemsifamu ta'a jechuudha. Haaluma kanaan qophiin adda addaa magaalaa keessatti taasifameeti kan inni jiru. Magaalaan sirriitti qulqulloofteeti kan isheen jirtu. Akkasumas immoo wareegama raayyaa humni ittisaa humni qilleensaa Itoophiyaa
biyyattiidhaaf kaffalees yaadachaa akkasumas humna qilleensaatiif jajjabina akka ta'uuf fiigichi kun kan adeemsifamu akka ta'e ibsameeti kan inni jiru. Walumaa galatti egaa humni qilleensaa Itoophiyaa birmadummaa biyyaatiif bilisummaa biyyaatiif gatiin inni kafale olaanaa waan ta'eef isas jajjabeessuudhaaf waggaa 90ffaa isaa kabajuudhaaf egaa qophiin adda addaa taasifamuudhaaf bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti egaa qophiin adda addaa taasifameeti kan inni jiru. Guyyaa boru immoo EBCnis kallattiidhaan fiigicha guddicha kana kan kallattiin tamsaasu ta'a. Nutis fiigicha kanarratti sadarkaan fiigicha kanaa maal fakkaata eenyutu mo'atee fi miira immoo atileetota hirmaatan bira jiru maal akka ta'e guyyaa boru kallattiidhaan daawwattoota keenyan kan geenyu ta'a. Galatoomii Tafarii odeeffannoo daawwattoota keenya biraan geessee falkan gaarii. Gara oduu birootti cina kanuma wajjin wal qabatutti cina oduu keenya kan biroo humni qilleensa Itoophiyaa hidhannoo ammayyaa fi humna namaa gahoomeen caaseeffamuu isaatiin aggaamii biyya irratti aggaamame kamiyyuu gahumsaan bahachuu kan danda'udha jedhame. Humni qilleensa Itoophiyaa birmadummaa biyyaa tiksuu fi samii biyyattii weerarraa ittisuuf shoorri inni bahataa turee fi bahachaa jiru olaanaa ta'uun himamee jira. Asaantii Hasan. Waraana Seegaaleerraa jalqabee weerara biyyoota alaa Itoophiyaa irratti aggaamamuu dhaabsisuuf qolachuu fi tarkaanfii fudhachuudhaan seenaa guddaa kan qabudha. Humni qilleensaa Itoophiyaa. Humni qilleensichaa seenaa barootaa keessatti seenaa gadi bu'uu fi ol ka'uu kan qabu yoo ta'u, waggoottan 90 darban keessatti birmadummaa Itoophiyaa gama eegsisuutiin gaachana biyyaa ta'uudhaan seenaa bakka hin buune galmeessiseera. Haga bara 1982tti sadarkaa Afrikaatti humna ergama guddaa raawwachuu irra gahee kan ture dhaabbanni guddaan kun jijjiiramuu mootummoota waliin wal qabatee humni qilleensichaa xiyyeeffannoo kan dhabee fi ogeessonni isaa bittinnaa'anii xiyyaaronni waraanaas tajaajilaan ala akka ta'anii fi bu'uuraaleen misoomaa akka hin jiraanne ታሲፈሚ የኢትዮጵያ አየር ኃይል እስከ ደርግ መንግስት መጨረሻ ድረስ እጅግ ፕሮፌሽናል በደንብ የታጠቀ humni qilleensa Itoophiyaa hanga xumura bara mootummaa dargiitti dhaabbata ogummaan gahoome hidhannoo gahaa kan hidhate sadarkaa Afrikaatti ulfina guddaa kan qabu ture. Dhaabbatichi diigamee tajaajilaan ala ta'ee dhukkeedhaan faalamee zeeroo irraa akka jalqabu taasifamee jira. Bara worsoot ከዜሮ እንዲጀምር ተደርጓል። Ijaarsa biyyaaf dhaabbileen gahoomoo fi dorgomoo akka ta'an gochuudhaaf waggoottan 7 dura mootummaan hojjechaa jira jedhee yoo ka'u dhaabbileen xiyyeeffannoo itti kenname keessaa inni duraan humna qilleensaa Itoophiyaa ture. Hojiileen humna qilleensichaa bajataan utubuu fi imaammata seeraa baasuus hojjetamaniiru. Kanaanis hojiileen daangaa Itoophiyaa kabachiisuu, ogeessota gahooman horachuu, hidhannoo ammayyaa hidhachuu fi bu'uuraalee misoomaa fi naannoo waraanaa ammayyaa horachuu hojiilee ijoo hojjetamanidha. Kun immoo mootummaa fi yaadamni siyaasaa yeroo gegeeddaramutti ijaarsa biyyaa keessatti yaadama dhaabbata hin diigamnee fi kan hin jijjiiramnee fi antummaan isaas biyyaa fi uummataaf ta'e ijaaruu keessatti bu'uura kan kaa'edha. በተለይ በአቪዬሽን ከማንም ቀደምት keessattuu gama aviyeeshiniitiin eenyuun yoo dura kan hidhannee nuyi biyyootni Afrikaa haa turuuti biyyoonni Eeshiyaa tokko tokko xiyyaarri maal akka ta'e yeroo hin beeknetti nuti kan hidhanne jalqaba yoo eegallu gaabbii qofaan eessayyuu hin geenyu jenneeti waliigalteedhaan kan kaane. ስርዓት በተቀያየረ ቁጥር የሚፈርስ የመከላከያ ተቋም ይህን jalqaba hojjenne dhaabbata ittisaa yeroo sirni geeddaramu waliin geeddaramu ta'uu hin qabnu. Humni ittisaa dhaabbata ummataati, eegaa biyyaati, eegaa birmadummaati. Raayyaan akkasii immoo sanyiin, qomoon, ilaalchaan, siyaasaan, amantaan hin ijaaramu. Kanaafuu birmadummaa koo, biyya koo, Itoophiyaa koo, nageenya koo kan jedhu qofa ta'uu qabaa kan jedhudha. Guddaan hojjenne tokko. Itoophiyaan qaxanaan isheen keessatti argamtu haalli imaammata jijjiiramaan itti keessummeeffamu ta'uu isheetiin humna qilleensaa faayidaa biyyaalessaa ishee kabachiisu uumuu fi dhaabbata biyyattii madaaluu fi nageenya biyyaa fi uummataa waaraa fi itti fufiinsa qabu ijaaruuf tattaaffiin taasifamu garuu jijjiirama fiduu eegaleera. Kanaanis biyyattiin bara darbe xiyyaara Tsahaay lammaffaa humna ofii isheetiin oomishiteetti. Kunis jalqabbii jijjiiramaa godhamee lakkaawama. ኢትዮጵያ በራሷ አየር ኃይል ለመጀመሪያ ጊዜ ፀሐይ 2ን Itoophiyaan ofii isheetiin yeroo jalqabaaf xiyyaara Tsahaayii lakkoofsa 2 oomishiteetti. Qaama isaa hedduu hojjetteerti. Qaama hafu alaa galchuun oomishiteetti. Seenaa keenyatti Tsahaay isheen jalqabaa xiyyaara yaaliif qofa taatedha. Xiyyaarri inni kun garuu yaaliifis waraanaafis ni ta'a. Nama tokkoonis lamaanis xiyyaara balali'uu danda'anidha. Yeroo jalqabaaf humni qilleensaa Itoophiyaa oomishuu danda'eera. ሊበር የሚችል አውሮፕላን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ አየር ኃይል ማምረት ችሏል።
sadarkaa teeknooloojii ammayyaa hidhachuurraa haga oomishuutti kan geesse Itoophiyaan humna raawwachuu humna qilleensaa Itoophiyaa guddisuudhaan adeemsa ol ka'iinsaa isaa akka itti fufuuf sababa ta'eera. Ergama nageenyaa aardii fi qaxanichaa irratti hirmaachuun seenaa boonsaa kan qabu dhaabbatichi sadarkaa Afrikaatti damee hundaa keessatti dhaabbata adda duree ijaaruudhaa fi seenaa hangafummaa isaa deebisuuf hojiileen hojjetamaa jiran garuu onnachiisoodha. Manni marii ministeerota walga'iidilee 50ffaa irratti taa'een dhimmoota adda addaa irratti mari'atee murtoo dabarsee. Manni marichaa jalqaba tarsiimoo dijitaalaa Itoophiyaa kan bara 2030 irratti marii taasiseera. Tarsiimoon kun lammiileef carraa haaraa uumuu, dandeettii teeknooloojii guddisuu fi misooma bu'uuraalee babal'isuu, bulchiinsa gaarii dagaagsuu, guddina diinagdee saffisuuf kan dandeessisu akka ta'eera. Manni marichaa tarsiimoo kana irratti erga mari'atee booda guyyaa manni marichaa raggaasiseerraa eegalee hojiirra oolchuuf sagalee guutuu murteesseera. Manni marii ministeerotaa waliigalteewwan deeggarsa maallaqaa lama waldaa misooma idil-addunyaa waliin mallataan irratti mari'ateera. Itti aansuunis wixinee dambiiwwan lama kaffaltii dijitaalaa adda addaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo fi tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaa kennamu murteessuuf bahe irratti mari'ateera. Manni marichaa waliigalteewwan tumsa lamee biyyoota waliin taasifamu irrattis marii taasise. Inni jalqabaa dhimma yakkaa irratti tumsa seeraa waliin irratti mootummaa Riippaabilikaa Uummata Chaayinaa waliin waliigaltee taasifamee ture yoo ta'u, waliigalteewwan lamaan hafan ammoo mootummaa Riippaabilikaa Uummata Chaayinaa fi mootummaa Riippaabilikaa Federaalaa Biraaziil waliin hidhannoon dabarsuu irratti taasifamee irratti akka ta'eera. Inni biraan waliigaltee yakkamtoota dabarsanii kennuu mootummaa Afrikaa Kibbaa waliin taasifamedha. Manni marichaa waliigalteewwan kunneen yoo raggaasifaman Itoophiyaan biyyoota waliin tumsa ittisa yakkaa biyyoota lamaanii bu'aa qabeessa ta'e uumuudhaaf kan dandeessisu ta'uu isaatiin wixinee kana mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka dabarsuu sagalee guutuu murteessee jira. Dhumarrattis manni marichaa dambii mana marii ministeerota immigireeshinii lakkoofsa 114/1997 fooyyessuudhaaf yaadame irratti mari'ateera. Dambichi qophaa'ee dhihaatee hojii fi itti gaafatamummaa labsichaan itti kennamee akka raawwatu kan dandeessisu ta'uunis himameera. Heddumina Itoophiyaa tokkummaa sabdaneessummaaf oolchuun akka barbaachisu afyaa'ii mana maree federeeshinii Aganyoo Tashaagar himan. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaan mata duree waliigaltee dimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessummaaf jedhuun magaalaa Finfinneetti kabajame. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sadarkaa magaalichaatti kabajame kana irrattis kan argaman afyaa'ii mana maree federeeshinii Aganyoo Tashaagar kanaan dura sabdaneessummaa tokkummaa biyyaalessaaf oolchuu irratti hanqinni akka ture yaadachiisan. Hanqinni ture maqsuudhaan immoo heddumina Itoophiyaa tokkummaa sabdaneessummaaf oolchuun murteessaa ta'uu dubbatan. Ayyaanni saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa bara kana barii eebbaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa akkasumas wayita barii ol ka'iinsa Itoophiyaa ifoomeetti kabajamuun isaa adda taasisaa jedhameera. Fuuldura irrattis waliigaltee fi walamantaan saboota sablammootaaf uummattoota gidduutti caalmaatti akka cimu gochuun hojiilee akka hidha haaromsaa milkeessuu fi badhaadhina hunda galeessa dhugoomsuu murteessaa ta'uun himame. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gama isaaniitiin magaalaan Finfinnee ashaaraa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa hunda kan of keessaa qabu calaqqee sabdaneessummaa Itoophiyaanotaa ta'uu dubbatan. Magaalaa Finfinnee sabootaaf sablammoota hunda jaalalaan keessummeessitu keessatti obbolummaaf walooma dagaagsuun akka barbaachisu dubbatan. Hojiileen misoomaa fi bulchiinsa gaarii magaalichatti hojjetamaa jiran hunda hammataa fi fayyadamaa taasisaa akka jiranis Aadde Adaanech dubbataniiru. mootummaan imaammatoota baasuu fi tarkaanfii biroo fudhataa jiruun fedhii biyyaalessaa kabachiisuuf yeroo kamiyyuu caalaa cimsee hojjechaa jiraachuu waajjira ministeera muummee ministeerri qindeessaa wiirtuu ijaarsa sirna dimookiraasii Dr. Biqilaa Horrisaan himan. Waajjira muummee paartii badhaadhinaatti daayireektara olaanaa hariiroo idil addunyaa Nabiyyuu Suhul gama isaaniitiin fedhii biyyaalessaa kabachiisuun itti gaafatamummaa waloo mootummaa fi lammiilee ta'us dubbataniiru. Abaayyoo Kafanii bal'asaa qindeesseera.
Jijjiirama asitti mootummaan biyya cimtuu diinni fagoo fi dhiyoo ishee sodaatu namuu fedha biyyoolessa isheetti hin buune uumuuf tarkaanfilee garaagaraa fudhataa jira. Mootummaan imaammata baasuunis haa ta'u tarkaanfilee biroo fudhataa jiruun fedhii biyyoolessa Itoophiyaa kabachiisuuf kan yeroo kamiyyuu olitti cimsee hojjechaa jiraachuudha. Waajjira ministeera muummeetti ministeerri qindeessaa wiirtuu ijaarsa sirna dimookiraasii Dr. Biqilaa Hurrisaa turtii FM 97 qabxii tokko waliin taasisaniin kan ibsan. የህዝቡ ከድህነት መውጣት የሀገሪቷ በኢኮኖሚ ራሷን መቻል ከጥገኝነት መላቀቅ hiyyummaa keessaa bahuun lammiilee biyyi dinagdeen of danda'uun hirkattummaarraa bilisa ta'uun fi birmadummaa guutuu gonfachuun wantoota murteessoo waan ta'aniif walumaa galatti dhimmoota kanneen mirkaneessuun dhimmoota fedha biyyaalessaa kabachiisuuti. Itoophiyaa diinota alaa fi keessarraa bilisoomsuun nagaan bahanii galuu lammiilee mirkaneessuun aggaammii kamuu biyyattiirraa qolachuun dhimmoota murteessoo fedha biyyaalessaa ishee mirkaneessanidha. ወሳኝ የሆነ የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ ነው ማለት ነው። Badhaadhina biyyattii mirkaneessuuf carraaqqileen fudhatamaa jiranii kamuu fedha biyyoolessa biyyattii kabachiisuuf hojiilee hojjetamaa jiranii ta'uudha. Dr. Biqilaan kan himan. ሁለንተናዊ ብልጽግና የምንለው እኛ በሀገር ደረጃ የተረጋጋ የፖለቲካ ስርዓት ያለው ሰላምና መረጋጋት ያለበት badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuu jechuun sadarkaa biyyaatti dinagdee tasgabbaa uumuu jechuudha. Sirna dimokiraasii dagaagaa uumuudha. Tokkummaa sabdanneessummaa lammiilee cimsuudha. Rakkooleen nageenyaa furamanii jireenya guyyaa guyyaa lammiilee irratti jijjiirama fiduudha. Kunniin qabxiilee ijoo paartii badhaadhinaati. ላይ እንዲንጸባረቅ ማድረግ አንዱ በጣም ወሳኝ የብልጽግና ኤሌመንት ነው። Keessummaa gara biraa FM 97 qabxii tokko kan ta'an waajjira muummee paartii badhaadhinaatti daayireektarri olaanaan hariiroo idil addunyaa Nabiyyuu Sewol gama isaaniin mootummaan Itoophiyaan biyya guddoo ta'uu ishee dursee hubatee hojiileen misoomaa hojjetamuu qabanis kan guddummaa ishee kanaan walgitanii ta'uu qaban jedhee karoorsee hojjechaa jiraachuu caalaa fedha biyyoolessa biyyaa kabachiisuuf hojjechaa jiraachuusaa wanti ibsuu akka hin jirre eeran. ኢትዮጵያ በታሪኳ ልክ በአቅሟ ልክ ባላት የማደግ ተስፋ ልክ ነው ማቀድም ማለምም ያለባት የሚል ቁርጠኝነት ተወስዷል። ኢትዮጵያን ቂጠ ሴና ፊ ጉዱማ እሲን ጉደቹ ቀብዲ ጀደሜ ከሮርፈሜ ኩተኖን ሆጀተማ ጅራ ኩኒ ብርመዱማ የመመታ አገርሲሳ ኩን ዲመ ብየ ኬኛ እረቲ ሙርቴሱፍ አንጎ ፊ ሚርገ ጉቱ ቀባቹ ኬኛ ከን ኢቲን ሚርከኔሲኔዳ የመመታልን ፓርቲ በዳዲና መርቱ ቢፈ ከናኒ ከን ቦጨማን የተቀረጸው Obbo Nabiyyuun fedha biyyoolessa biyyattii kabachiisuun itti gaafatamummaa waloo mootummaa fi lammiilee ta'uu hubachiisan. ሀገሬን ከፍ እያረኩ ነው ወይ? ሀገሬን የሚጠቅም ስራ እየሰራሁ ነው ወይ? ይሄ የሚጀምረው ከምንሰራው ስራ ነው። የምንሰራት ትንሽም ትሁን ለሚን ከሙ ዋን ብየኮ መታ እሲ ኦልቀቡን ሆጀቻ ጅራ ጀዴ ኡፍጋፈቹ ቀባ ዋን ጥቃስ ሃተኡ ጉዳን ኑቲ ሆጀኑ ፍዲ ብያለሳ ብየ ኦፊ ከበቺሱፊስ ኦልቹ ደንዴኛ አካስ ጋፈ ጎኑ ቡአን ኢሳ ዴቢኤ ኑማፍ ታአ mootummaan jijjiirama asitti badhaadhina biyyattii mirkaneessuu fi fedha biyyoolessaa kabachiisuuf kutannoo guutuun hojjechaa jiraachuuf hojiileen misoomaa hojjetamaa jiranii agarsiiftuudha. Diinonni biyyattii guddina biyyattii ija sodaatiin ilaalaniis rafanii bulaa akka hin jirre ifatti isaanirraa dubbataa jira. Kanaafuu adeemsi guddinaa eegalame diinotaan akka hin fashallee fi fiixa akka bahu lammiileen biyyattii martuu hanga danda'aniin tumsuudha kan qaban. Faayinaansiin meeshaa kaapitaalaa addis carraa hojii uumuu fi guddina dinagdeef qooda olaanaa gumaachaa jiraachuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen himan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen gamoo waldaan aksiyoona daldala faayinaansii meeshaa kaapitaalaa ijaarsee eebbisiisuun tajaajilaaf banaa taasisan. Jijjiirama booda piroojektonni hedduun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuun xumuramuu isaanii kantiibaa Adaanech saganticha irratti dubbatan. Jijjiiramni biyyaalessaa hunda humna walitti fidatee mul'ata badhaadhinaa mirkaneessuufis qooda olaanaa gumaachaa jiraachuun himamee jira. Faayinaansiin meeshaa kaapitaalaa addis bu'uura guddina ta'uun qooda olaanaa gumaachuu irratti akka argamu himameera. Kantiibaa Taanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi dura ta'aan boordii waldaa aksiyoonaa hojii daldalaa fi faayinaansii meeshaalee kaapitaalaa Jaanxiraal Abbaay gama isaaniitiin kaapitaalli addis guddinaaf misooma magaalattiif qooda murteessaa kan gumaachee ta'uun himameera. odeeffannoo bal'inaan biraan geenyu kan birootiin obboleeyyan lamaan dirree waraanaatti wal waraanuun miidhaa maatii guddaa uumuun qabeenyaaf lubbuu lammiilee gaagaa jiraachuu miseensonni ABO shanii Boorana Bahaa karaa nagayaatiin galan himan. Godina Boorana Bahaatti bara kana miseensonni ABO shanii 900 ol ta'an meeshaa hidhannoo guutuu wajjin karaa nagaatiin galuun isaanii himamee jira. Jamaal Nageessoo Boorana Bahaarraa odeeffannoo dabalataa qindeessee ergee jira. Hadaawwan.
Loltoonni Abaa Shanee bosona godina Boorana Bahaa keessa waggaa dheeraaf turan waamicha hawaasaa fi mootummaan taasiseef bu'uura godhachuun meeshaa hidhatan guutuu qabatanii nagayaan galuun isaanii himame. Waggoota muraasa darban bosona keessatti obboleeyyan keenya wajjin afaan qawweetiin wal miidhaa turuun sirrii akka hin taane hubannee nagayaan galle jechuun miseensonni Abaa Shanee bosona turan ibsan. Mootummaa wal dhiibaa wal lolaa wal ijjeesaa turre obboleeyyanumteennaa wal fixaa turre jijjiiramni dhibiin hin dhufu namuu harka mirgaatiif harka bitaachaa ofii gargar dhiibaa jiru. Namiin du'a nami du'ee jijjiiramni dhibiin hin jiru namni danfuyyuu danfuufi sun deebee faayidaa itti argata lubbuun nama sadoota ammoo daandii tokko siin bantu jijjiiramni dhibii siin fiddu gara na obboleeskeeti akkachii obboleeskeeti jijjiiramni tokkollee hin jiru. Bosona turuun wanni Oromumatti Oromoon obboleeyyanumatti obboleessatti obboleessicheessu jira. Hawaasa keenyaa fi bosona baaneedhanii hawaasa keessatti miidhamuu jiru. Lubbuun gaagaamsir ga'uu jiru uummatuma kana. Erga uummatuma qabsoofteetu inni nu gaagaamuu jiraate rakkoon sirgeette wanni ati bosona keessa guurtuu hin jirtu. Abbeeti miidhamuu jira, haati miidhamuu jirti, obboleessi miidhamuu jira. Kanaafuu waluun miidhuu jiru waan ta'eef wanni kun sirrii miti jedhee ofirra karaa nagaatiin ofirra galee jiru. Duraan daangaaf jecha leenjine uummata Oromoo karaa daangaa kana Soomalee fi Boorana kun akka malee lolaa ture waan saniif leenjine. Eegus yoo deebine ammoo siyaasa biraa keessa jira. Waan kan laallee wanni kun nuun taane naan waggaa baay'ee irra turre laallee murtaa'uu dideennaan keessa yaane galle. Nageenyi bu'uura jireenyaa ta'uu hubachuun miidhaa maatii gidduu ture hambisuuf jecha akka galanis miseensonni Abaa Shanee duraanii himaniiru. Ani kan dhufee fi namaa wal dhabe hin dhumne yookaan lubbu sodaadhe hin dhumne jijjiiramii hin jiru egeree hin qabu mul'ati hin jiru taa'ee laalee hubadhee taa'ee xiyyeeffannoo kennee fi laalee egeree isiitiif mul'ati isiin qabu maati ta'uu jira maati deemuu jira eessarra haanee eessa dhumne akkam ta'uu jira namni walaaluu hin jiru eenyu warri bulchuun eenyu enne tilmaam yeroo dheeraatiin laalee kan dhufan. Nagaan jiraachuu mata keetiyyuu ofii nagaanii haatee bultee qotattee bocattee namni fuula qabutu qaraa biyyaa fi dubbata ofiiyyuu waan qabu namni sun ijjeessa maatiin isa isaaf miidhamuu jira abbaan haati firiin isaa miidhamuu jira. Tanaafi yaadii suniin sirrii miti waan ta'eef laalladhi itti fayyadamee jechuu barbaada. Anu sallaalee akka ilmaan obboleeyyanii hagaraa tokko wal loltee walaatee wal miidhaa jirtu argennaan keessa gale faayidaa tokkollee hin qabu. Qe'een uummata Oromoo qe'ee lolaa ta'uun balaa hamaa waan ta'eef namni hunduu nagayaaf dursa akka kennu miseensonni Abaa Shanee duraanii karaa nagayaatiin galan himaniiru. As nu dur dhaabachuu jiru obboleessa keenna achi jiru obboleessa keenna. Uummati ammoo uummata Oromootiif lollaanne uummata Oromootiif lollaanne raasa jirru akka nu raasa sun kee cimni hin barbaadu nagaan jiraachuu barbaada. Uummati kun ammoo ujummu qawwee lamaan jidduu jira madhamaatiin hidhamuu jira. Qe'een uummata Oromoo duri daangarra lolan malee gulantaan uummata Oromoo ammaan tan dirra lola ta'e argamee jiru. Kanaafiyyuu uummati kun waan kan fedhii isaa dhabuusaa nan mul'ate. Jijjiiramii waan kan keessa akka inni dhumu nan mul'ate. Egeree waan kana laalee tilmaame hara nagaatiin dhufu kanatti malee wanni sun akka bu'aan dhibiin hin jirre barootaa fi guyyoota lakkoofsiisu malee jijjiiramni dhibiin akka inni hin dhumne naa galee nu badde malee ani wasodaadhe warraa wal dhabee na qabanii miti kan dhufeef. Qawween bu'aa qabdu lubbuun nama bahuun haqar duraa bayyuu dandeessi lanuu deebisuu malan. Lubbuun nama deebitee haqar duraa baatee deebuu qabdi. Nama hedduu jabaani hasilaa yoo jaas jiraate barnootaan yoo dandeetti taatu waan hedduuni hayyuu qaroo jira. Hawumat kanaaf fayyadu. Hammoo kasaara irratti hafe. Kanaafuu karaa qawwee surraa karaa nagaatiin afaaniin falmattee teettee sila fakkeenya waan tokko si dhibde gaafachuu feete afaaniin karaa biiriitiin falmachuu karaa aadaatiin barbaachisa. Waliin jedhinaa walii galaadha. Ilmaan haadha tokko wal dhuun faayidaa tokko hin qabdu karaa nagaatiin walii galaa waliin deemaa jechuun ni barbaada. Bulchaan godina Boorana Bahaa Abdurazaaq Huseen rakkoon nageenyaa godina keessa ture dhawaataan furamaa jiraachuu kan himan yoo ta'u rakkoon nageenyaa kana furuuf hojii hojjetameen miseensonni Abaa Shanee hedduun meeshaa hidhannoo guutuu wajjin gara qe'ee isaanii galaa jiraachuu himan. Marsoota waggaa baranaa marsa afur harka kennatti gara shiiftaa shanii gara 970 olitti bara darbe harka kennate
Amammoo bara 2018 marsa jalqabaa gara nama 162 tarka kennate. Amammoo marsa lammaffaatiif ammoo amma akka argaa jirtan kan nama 61 nama 61 dubartii 4 fi irraa fidhiidha. Meeshaa gara isnaayiparii tokko kilaashii 35 bireenii tokkodhaan kan harka kennate. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa fi akka biyyaatti jiru furuuf mootummaan irra deddeebiin waamicha nagayaa taasisaa turuun isaa ni yaadatama. Gabaasa qindaa'eef Jamaal Nageessoo godina Boorana Bahaarraa. Odeeffannoo Madiina Laarraa argannetti ceenaa. Haleellaa diroonii Raashaan magaalaa guddoo Yuukireen Kiyev irratti raawwatteen namoonni 3 ajjeefamuu fi 37 madaa'uun himame. Raashaan gama isheetiin haleellaa diroonii Yuukireen kutaa bulchiinsa Kireemiyaa irratti 100 olii qolachuu